Gaaf tokko saayintistoonni tokko eksperimentii goone jaanii jaldeessa walitti qabanii mana tokko keessatti hidhan. Wayi uummata kana qo'anne jaanii amala isaanii tokko. Jaldeessa abbaa shan akkana walitti qabanii mana keessatti hidhan. Achi booda gubbarra maal godhan muuza wayii takka akkana gabbuusaniif. Wanti dheeraadha. Jaldeessi utaa'ee dhaqqabuu hin danda'u. Muuzni achirra rarraa jaldeessi isaa maraate. Haalaan jaalata jaldeessi muuza. Maraatu seene utaalu seene dhaqqabuudhaaf booda maal godhan sulluma wayii fuudhanii achiin gabbuusaniif amma inni irra horee akka dhaqqabee muuza san fudhatu jechuudha. Sulluma gabbuusaniif jaldeessni sulluma kana horee muuza qabatee akka gabbuu jechuudha. Garuu isaan karoora biraa qaban sammuu keessaa maal godhan jaldeessni gizee qabate sulluma jechuudha ol bahuudhaaf bishaan qabbanaawaa gubbarraatti gannaqan hunda isaan irratti. Jaldeessi ol deemu muuza qabatuuf bishaan shaawara qabbanaawaa kana hundarra gannaqan shanarrattu kana duuba boodarra hundi isaanii yaalii godhaniiti bishaan sodaachaaf holla bishaan kanaaf osoo muuza san ittiin dhaqqabin hundi isaanii lafatti hafan dhiisan boodarra firraayifatanii muuzni ammallee gararraa namni sulluma san irratti ol bahee yaalii godhu takka dhabame amma waa baran jaan khalaas yoo nuti sulluma kana qabanne bishaan qabbanaa'aa nu gannaqamaa baran saniifu abdii muranii ta'an jaldeesni. Amma maal godhan uummanni waan kana qo'atu jiru jaldeessan keessaa tokko baasanii haaree naqan. Kan dubbii tana quban qabne bishaan deemaa jiruu fi qabbanaa'aa fi waan takka quban qabne jechuudha haaree. Jaldeesni haaree gisee seenee uummata kana gisee ilaalu tattaa'u jiran caljaanii ol gara muuzaa gare maraatu seene maal taatan jaan hayyi maaltus gubbaa jiran si maaraftan haa callamu diddanii ol qabatee sulluma utaalu seene achi gubbaa bishaan qabbanaa'aa isarrattis uummata taa'u jiran gubbarrattis gannaqan. Amma uummanni kun maal godhan isa kana gabbuusanii gizee takkaffaa irra gannaqan. Karaa lammataa ammaas kun hin jiille hin barree asirraa utaalu seenachi gubbatti. Hogguu manni sulluma qabatu osoo bishaan itti gadi naqamin uummanni as taa'u jiru ol qabamee isa tumus seenan jaldeessa kana. Haaree dhufe kana cafaqu seenan. Ituma gabbu'e. Amma haaree naqan kana hatumame kana gabbaasan irraa. Kana gabbaasanii kabiraa fidan amma haaree hoo takka quban qabne ammaas. Jarri afran taa'u jiru warra xintiiti warra quba qabu waan deemaa jiru kana hunda haareen immoo dhufe kuni quban qabu kunis dhufee maraatu sirrii aboo jarri utaadha muuza hogguu inni sulluma qabate osoo bishaan itti gadi naqamin uummanni kun waliigalee afran tumus seenan maaliif na tumtanii hin bee himachuu dadhabe maaliif na tumtan jaanitti himuu hin danda'an isaan bishaan irratti gadi naqamne sulluma qabate inni amma isaa kanas kaayan. Uummata duraanii keessaa tokko baasan haaree fidanii naqan kun gizee muuzaa gadi utaalu seene baaragaan qabadhu malee hogguunni sulluma qabate sadeen uummata duraanii sanii fi haaree duraan hareefu seene sanis itti hidhaamee isa kan tumus seenan haareen san maaliif isaan tuma quban qaba maaliif tumamu jira sanis quban qaba bishaan isaan gubbarra gannaqame sin jiru takkallee. Takka takkaan uummata kana baasanii haaree naqu seenan jechuudha. Tokko qofaa fi bishaan san dhandhame isaan keessaa shanan keessaa achi boodarratti tokko qofa haafe afran akka jiranitti uummata haaree. Uummanni haareen kun haaree dhufee kana fuudhee tumus seenan guunni sulluma qabate. Osoo hin beekin maaliif tumnaa nama kana? Hatumamu jirus maaliif hin tumamaan beeku? Hatumu jirus maaliif hin tumaa hin beeku? Sarratti waan dabarsu jiru maali? Uummanni kun irra guddaan jaldeessa kun maal ta'e irra guddaan isaanii haareen seene jechuudha. Akka isaa ta'an osoo hin beekne waan deemaa jiru abaluu tumeef nutis haa tumnuudha malee rakkoo quban qaban waan deemaa jiru. Akka isaa akka hin taane uummata ta'e barataa haa taanu malee akka isaa akka hin taane fakkee isaa abaluu akkas godhanis akkanaan godha abaluu asii utaalan utaaluu hin qabu. Eessa deemu jiraa quban qabnu usneetuma jala fiiguu jechuudha. Akka isaa hin ta'in barataa ta'e warraa bari malee namarraa isaan akka isee deemaa akkan koppii peestiin godha hallayyaa nama na hidhe galatoomaa.